Magaalaa Adaamaatti bulchiinsi kutaa magaalaa Dambalaa fi warshaan oomisha waraqaa kurriftuu waliin ta'uun maatii harka qalleeyyii maanguddoota Sedeeqiyaa fi akkasumas qaama miidhamtoota aanaa Wanjii fi Malkaa Adaamaatiif deeggarsa garaagaraa taasise. Deeggarsi taasifames makaroonii, daakuu, zayita nyaataa fi meeshaalee galtee barnootaaf ta'an garaagaraati. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Girmaa Kabbadam lammummaa qabnu deeggarsaa fi tumsa nuti taasifnu dabalate gaarummaa duudhaa ganamaan ibsamaa jedhan. Kanumaanis qaamni sadii guyyaa oomishtummaa sababeeffachuudhaan harka qalleeyyii maanguddoota Sedeeqiyaa fi akkasumas qaama miidhamtoota 650 oliif deeggarsi garaagaraa taasifameera jedhan. Duudhaa Oromoo ganama cimsuudhaaf aadaa wal gargaarsaa cimsuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa guyyaa har'aa guyyaa oomishtummaa akka biyyaalessaatti qaamni sadii giddugala godhachuudhaan aanaa Wanjii keessatti argamna. Kutaan magaalaa Dambalaa dhaabbata waraqaa kurriftuu waliin ta'uudhaan guyyaa har'aa namoota harka qalleeyyii qaama miidhamtootaa fi barattootaaf dabtara, qalama, daakuu, zayitaa fi mokoroonii fi kan kana fakkaatan baay'ee isaa deeggareera. Kana hojjennu waliigalaan namoota 650 namoota kana deeggaruu dandeenyeerra. Qaamolee deeggarsi taasifameefis harka namaa eeggachuurra gara of danda'utti fiduuf hojiin hojjetamaa jiraachuu eeran. Qaama miidhamaanis hojjetee taa'ee iddoo jiru keessatti aadaa harkaa waa hojjechuu ani qaama miidhamaa miti kan jedhu aadaa akkasii sana dagaagsuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef mootummaan keenyas magaalota keessatti keessattuu aadaa intarpireneera cimsuudhaaf namni qaama miidhamaas haa ta'u danda'ee harkaan bakka taa'utti hojjetee shammaanis haa ta'u gosa adda addaatiin carraa hojii uumaa jira. Itti aanaan hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Dirribaa Dhaabam waggaa haaraa dhufu simachuuf hunduu miira gammachuun simachuuf kan dhabe gargaaruun duudhaa Oromummaa ganamaati jedhan. Kanuma galtee godhachuun hojiin tajaajila lammummaa kutaa magaalichaatti hojjetamaa jiran kan nama boonsuu ta'uu dubbatan. Aadaan fi duudhaa saba keenya keessatti namni waan qaburraa wal gargaaruun waan qaburraa walii qooduun maaddii walii qooduu dhimmoonni jedhamu aadeffamaa dhufee jira jechuudha. Kanaaf bara haaraa kanattis hawaasni keenya waan qabu irraa walii qoodee akka wal gargaaruu ta'uu fi yeroo yerootti immoo dhaabbileen oomishaaf oomishtummaa kutaa magaalaa keenya keessatti oomishaa jiran waan qaban irraa namoota waa hin qabne namoota oomishanii waa nyaachuu hin dandeenye akka gargaaran yerootti kan taasisaa jirruu fi kana qofatti kan dhaabatu miti jechuudha. Bakka buutuun warshaa oomisha waraqaa kurriftuu aadde Yerusee Baldam warshaan oomisha waraqaa kurriftuu waggaatti yeroo 2 maatii harka qalleeyyiif deeggarsa garaagaraa taasisaa turuu himan. Guyyaa har'aas bara haaraa sababeeffachuudhaan kutaa magaalaa Dambalaa waliin ta'uun deeggarsa garaagaraa qarshii miliyoona 1.5 oliin taasisee jiraachuu himaniiru. Deeggarsaas kan goone keessaa qaama miidhamtootaaf daakuu qooda isaaniitiin nama tokkoof kiiloo 25 fi zayitii, mokoroonii, barattootaaf immoo daftara, iskibirtoo fi irsaasa kana hunda walitti qabannee fidannee jirra. Tilmaamaan amma asitti kan gargaarre akka waliigalaatti miliyoona 1.5tti gahee jirra jechuudha waliigalaan. Qaamoleen deeggarsi taasifameefis qaama deeggarsa taasiseef galateeffatan. Alaamanni keessan nagaa haa ta'u. Baddaa gammoojjiin keessan nagaa haa ta'u, karri keessan karra nagaa haa ta'u, oolaa bulaa, bareeda, miidhagaa, dagaagaa, galatooma, galanni rabbi isin wajjin haa ta'u. Waan biyyi keenya nagaa ta'ee fi kana irdaataa kanarree argachuu dandeenye, mangisti keenyarree algaarra nu haa bulchuu, nurree jalatti nu haa bulchuu.